أبدا أبدا إنسان ولت نصوجت نفن ولت سينا نصوجت ولت سينا إيه كونتاكت والقدن فوق إرجع كونتاكت والقدن يبود أما إتجابته إتديرته إتجابته ولي ما تراني ولي ما تراني ولي تتاي أكو أياد ولي تتاي إرجع ولي تتاي بود أما ما وفني إرجع سان جيران يدان دمني يعني أما hidhaan addaan hiikkate qarasitti walitti birraa barii kottu wajjin taphannaa baala bakaniisaa wajjin boraafannaa ibsaa koo wayii osoo wal jaalannu adda fagaanne ibsaa koo wayii. Maashaallah. Miira keessa kan jiru. Ayo ibsa ko ito dyan tumira ka sa lagan sa tebak. Wah, karena niya turaman beta. Kapa gift is here ge. Kapa surprise ujala ni suara sa. Yo keke chat ibsa lu gitu ta ko ito bebe ja suara niya. Garana nyaata. Bata. Mira keessa seenta miti. Asam manyuste. እንገናኛለን አንድ ቀን ኢንሻአላህ። ሰገሌንቲ ቦይቻንታ አን ኢብስሻ ቆፋም ወልሴ ወይሲ ወልሴ ሲንታን ልቡ ናቴራ ማድ ዘገ በቃ አለ ሪፋት ለና ወባ ሪፋት በከዘማ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل متوتا في جالة متوتا أردفتوتا أنفال جمالكم نقاف يا قاري جرتني نقوما نقاك السني بق نقاتاتني بق نقا جراتني قرانا منياتني ويني بلاتشو والله يفشان بوي وكاي ربي ولت نقاني سان هادي بسو جالة جتشون أكنا jaalala jechuun akkana jechaadha. Jaalalli dhugaa banagaraachin laay haadha faatee sagalee isii kana dhageeffadhee kolfee wallaahi kolfee subhaanallah namatti kun gama dharaatiin lafarra deema. Innaa ibsishaa indamaakii gara nama nyaattu wallaahi gara nama nyaattu rabbiin nagaa walitti sin haa deebisuu nagaanii biyya tokkotti ولتي سين حاررو أبشروا سين جنة كابلي وانكي أبشروا قمنا وصون تاين أكا كرا أبارين دوف نمال قوشو قمنا أكاسيتي غافي سي سرس سفيالا جلقبو ما أبارين امبرباچسو جنة جرا أباري إرقاقي سينمال قونا وصون تاين وانگي ستنگيسو دورا وانگي ستنگيسي مال قوتا سلا وصو ما أبارين تون دوفي مال قوشو قمنا يعني أكا كرا أبارين دوفنه maal gochuu qabnaa ka jedhudha. Jalqaba irratti wantoota abaaritti nama geessan waan tokko jira. Tarbiyaa ilmaan keessirraa baratanii jira. Waan wahiitiif abaarte ilmaanuma san haala tartiiba gaarii godhu takka. Lammaffaa ilmi suni waa balleessinaanii ka abaaraa jirtu. Ilmi suni hanga hafee akka waa balleessu godhuu caalaa akka inni badiisanitti hin deebine godhuu yaaduu qabda keessa keetitti. Tayyib yoo abaarte mucaan kuni badiisan itti fufaa jechuudha abaarran. Ammoo yoo abaarirraa of qusatte mucaan sirraa waa deema. Bakka abaariisan eebbatti jijjiirif. Jaakiyya rabbiin si haa qajeelchu waan akkanaa godhi jedhiin. Rabbiin si haa balleessu kana godhi jechuuni caalaa bakkuma kalimaa abaarii fayyadamtu san kalimaa eebbaa fayyadame. Dawaan isaa kanu. Bakka kalimaa jecha abaarii fayyadamtu san jecha eebbaa fayyadame ilmuma keeti osoo abaartee bar wanti sun yeroo san irratti ta'ee bar hin feetu hin jaalattu bar dhabami asii si haa dhabanii jette amma onni teenna duraan askiina asii si haa dhabanii osoo dhabde immoo iyyitee hin danda'anii jalliftu isinii galee kuni yeroo tokko xabi'aa amala haawota keenyarratti argamuudha ittillee yaadanii miti. Jechuma arraba namaa irra yaatudha. Jechi tokko niyyaan malee akkanumatti arraba irra yeroo dhufte
ittillee baay'een gaafataman haa ta'u malee arraba keenya kana leenjii jabaa godhuu qabna. Wanni darsii kana isinii kennuuf barbaachiseef tokko leenjii arraba keenya sirriitti leenjii godhuu. Gaafa nu abaarre ilmaan illee wal abaaruu. Wal abaaruun immoo wal halaakutti nama geessa. Si fuudhami deemi jetteen dhiyooma kana haati jaalan. Gaduma bahee asfaaltii irra bahee fuudhame kalas makiinan isa haga har'aatitti mucaa kana anatu fuusise jettee himimmaan bootti. Ni gala booda itti gaddina jechuudha. So kanaaf jalqaba bakka abaarsaa san eebba haa fayyadamnu. Mucaan illollaani mucaa kana rabbummaan si haa qajeelchu deema akkas ta'i jedhaan rabbi si haa balleessu jechuun ni jaala. Sini galee bakka abaarsa fayyadamnu san kalimaa eebbaa fayyadamuu afaan keenya haa leenjisnu. Akkuma arrabni keenya abaarsi irratti leenji'esan abaara irratti leenji'esan kalimaa bareedduu kan abaarii hin taane haa fayyadamnu waan jedhudha. Baarakallahu fiikum. Akkasi jazaakumullahu khayra. Zidee bi'e jedhee yaadu. Abbaa manallee itti garii ittuma bubbuutanii rabbi sinaa qajeelchu. Tayyib akkas mucaa bareedaa kan amma laala akkamitti abaarta qalbiinuu sin abaartu yaa sirka mucaa bareedaa kana laal maasha Allah tabaarakallah akkasi ittiin abaarinuuf jala. Ayyee namni biraa gaafii qabdani gara du'aa hin deebiin. Siifan marhaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustaazi baga rabbiin bulchisaa kanaan isin ga'e ustaaziin hangafa warra jalaa warra gubbaa. Baga rabbiin isaa kanaan isin gaate warra jalaatii warra gubbaallee isin ga'e. Gaafii qabda. Ustaazi gaafii qabaayee gaafiin darsii wal fakkaatti moo gaafii biraa gaafachuu hin danda'a. Tabiraati miti tadarsiiti. Tabiraa guyyaa jumaa asirii booda koottu inshaallah. Fataawan hin jira sagantaa. Akkasii yoo wannaa ta'e immoo keessan sii gaafannaa keessan barreessuu dandeettu. Baarakallahu fiiki. Ayyee.